Agape Abi. Umuriin meeqaan tilmaamama? 6. Baay'ee bareeda. Kana namoonni sitti manii beeku. Eeyyee. Maal siin jedhu? Iddoon deeme hundatti ijaan na tuqu. Ijaan si tuqu? Akkamitti? Akkana jechuun garuu maal jechuudha? Ijaan tuqamu. Jechuun ijaan tuquun maal jechuudha hiikni isaa? Kottumee jechuudha. Ati amma yeroo guddattuu jechuudha? Maal ta'uun barbaada? Gaaffii isaa kenniteefi turte? Afachu kanaan dura qabatee dhufeera moo? Aangawoota mootummaa keessa eenyufaa beekta? Choompee fi Joo Baayidanii fi Moo'eer. Choompeen eenyudha? Tiraamp. Tole. Aangawoota mootummaa Itoophiyaa keessa eenyudha? Duraan Agape Abiy jedhee yeroo tokko immoo Taakkalaa Uumaan jedha. Yeroon callisee ilaalu jechuudha. Rifeensa mataa keetti namanne. Mee duubatti qabinatti agarsiisa. Garuu baay'ee bareeda bara. Foon waaddii fi piizzaa keessaa maalidha kanatti jaalladha? Yaa Rabbi, loman isaaniyyuu nan jaalladha. Garuu ijoolleen irraa waaddii nyaachuu eegaltan jechuudha. Waaddii ni mi'aawu bara. Ani egaa waaddii maal akka ta'e kanan bare yuunivarsiitii irraa eegan eebbifamee boodadha. Garuu ani osoon eebbifamin nan bare. Foon dheedhii fi timaatimii dheedhii keessaa isa kamidha kanatti jaallattu? Timaatima immoo hin jaalladhu. Dhugaa moo? Timaatimni immoo dheedhii isaanii nyaatamaayi? Dheedhiin isaanii nyaatama bara. Ni nyaatama bar gooftaa ko. Ni kukkutamaa, shunkurtiinis ni kukkutamaa, acheettoon itti dabalamaa, ashaboon itti dabalamaa. Yaa Rabbi timaatimiin buddeenaan. Ani foon mummuraman jaalladha. Akkas miti? Awaazeedhaan nan nyaadha. Afachu kiiloon meeqadha amma foon dheedhiin? 2,000. Kiiloon tokko moo? Eeyyee. Maali? Mana kiraayyeessaatii jedheeni. Nuti sooressa. Akkasii? Qananii keessa hin jiran. Jamaal immoo? Jamaal maali? Jamaal Soyidar. Jamaal Soyidar? Eenyudha Jamaal Soyidar? Isa qaana irra jiru. Rakkoon dhufe. Ani kanan beeku Jamaal naannoo kana. Duuba irraa fuudhee achiin darbu kanan dhaabee tokko jira. Eemirin hoo? Amma rakkoon dhufe. Kanas ni ajjeesa. Achi deebi'ee immoo hin ajjeesu kan jedhu san. Maaliin ajjeesa? Shoggoxiidhaan. Eenyuun? Kaamiliidhaan. Wal hin jaalatanii Jamaalii fi Kamaal? Eeyyee. Haadha warraa irratti wal lolu. Orgoggeedhaan jechuudha. Orgoggee miti tole namaadha. Nama dhugaa moo? Eeyyee. Erga wal fuudhanii Jamaalii fi namichichi kan kooti kan kee jechuu eegalaniiru. Akkasiidha. Maal? Afachu. Amma haadha warraa fi abbaa warraa eegalu fuudhanii jechuudha. Namni biraa isaan gidduu galaa? Jalqaba kan isaa turte. Sana booda nama biraatti heerumte. Ani eenyu? Kan Emir. Tole. Sana booda wal lolan. Eenyu waliin? Jamaal waliin. Achinoo. Achumaan ammoo guyyaa tokko aareet hiriyoota isaa ergee albeedhaan Jamaal waransise. Tole diraamaa kanarraati maal baratte? Diraamaa kana irraa maal baratte? Of eeggannoo. Maalirraa of eeggachuu? Namarraa. Gara fuulduraatti yeroo guddattu ati akka Emir moo akka Kamaal ta'uu barbaadda? Ani moo injiinarii. Gaaffii tokko si gaafachuu barbaadeen ture. Eeyyamamaadha? Eeyyee. Kiristiinaan. Intalaati jaalattuudha? Oodhati na gaafadhu hoodhu. Qabi. Ana gaafadhaan sittani maal? Rakkoon qabu. Isa dhumaa sana na gaafadhu. Intalli ati jaalattu eenyudha? Amma sin gaafadha. Namni ati jaalattu eenyudha? Raakiib. Kiristiinaa. Ishees nan jaaladha. Kiristiinaa maal ishee jaalattaaf? Baay'ee xiqqoodha. Nyaattu. Waan tokkollee. Raakiiboo maal ishee jaalattaaf? Baay'ee na ajaa'ibsiifatti anis baay'een ishee jaaladha. Meeroo si ajaa'ibsiifattu maal siin jetti? Ati furdaadha. Kan biraa maal keessiif ajaa'ibsiifatti? Bareedina koos naaf ajaa'ibsiifatti. Bifa kee keessaa maalidha kan baay'ee jaalatta? Qaama koo waan hunduma koo. Yeroo suufiiffattu waan akkasii ishitti tolta. Uffata mana barumsaas yoon uffadhe rakkoon. Tole amma manni barnootaa waan cufameef mana barnootaa ta'e eenyuufaa yaadde? Hiriyoota koo. Eenyufaa? Yaamlaak. Tole. Naataaneem. Yoosef. Tole amma si warri dhiiraa jechuudha. Wanti rakkoo isinitti ta'e maalidha?
shamarraniidha. Ogbarruu Itoophiyaa ni hordofta miti? Kanatti aansuun sirba akkanaan hin jenne. Maaliif? Hin jaaladhu kaa. Sirba hin jaalattu? Cubbuudha. Cubbuudha? Eeyyee. Ati sirba hin jaalattu taanaan maalidha kan itti jaalattu? Faarfannaa. Mee faaruu tokko jedhime? Karaatti hafee yaanni diinni qopheessee gooftatu fashaleessee. Mee harmee kee maal shii jaalattaaf? Baay'een ishee jaaladha. Hooma ishiillee jibbuu hin danda'u. Itti gaafatamummaan kee maalidha mana keessatti? Hantuuta ajjeesuu. Meeqa ajjeesseettan gammaatti? 17 kaleessa jechuudha. Tokko ajjeeseera. Teessuma keetiin kuftee beektaa? Eeyyee. Harmeen koos akkuma koo bishaan waraabutti kuftee. Eenyuun sarpiraayiz gochuu barbaadda? Harmee koo guyyaa ta'eyyuu guyyaa haadholiitti maastikaa kenneefii beeka. Ajaa'iba! Akaakayyuun koo achi taa'ee jira. Akaakayyuun keessa jiru? Ajaa'ibadha. Mee akaakayyuu kee garanatti waamnee? Gaafiif deebii wal gaafattu. Dhimma keeti. Haati warraa kee eenyudha? Aaddee Tigist jedhamti. Kunnati. Hiriyaan kee ijoollummaa eenyudha? Tasfaayee jedhama. Tasfaayee waliin barsiistu turtanii? Eeyyee. Ammas waliin barsiistu? Mee maaltu si gaabbisiisa? Kan osoo hin milkeessin dabarte? Kubbaa taphanneerra, farda gulufneerra, wal reebneerra. Reebicha? Baranneerra. Akkuma garee keenyatti jechuudha? Itoophiyaan waggaa meeqa jiraatti? Hanga dhumaatti waan jiraattu natti fakkaata. Ahaa, hiyyeessa kan ta'anis gara dureessatti jijjiiramu. Guyyaa sana miti? Nu'iif ijoollee keetiif maal nu gorsita? Wal deeggaruu, wal danda'uu. Kun immoo gara fuulduraatti nu ceesisaa jedheen amana. Kana kan nuti gorsinu. Akaakaa ibsaan ni bade miti? Eeyyee badee ture. Amma itti fufuu dandeenya. Anaan maal na gorsita? Wantin si gorsu gara fuulduraattis gara kamittuu yoo deemtu nama gargaaruudhaaf fuuldura kee hin ilaalin. Akka hin gargaarre jechuu barbaadeen miti. Bravo! Rakkinni guddaan Itoophiyaa keessa jiru maalidha? Rakkoon tokkollee Itoophiyaa keessa hin jiru. Wanta hundumaa irraa bilisaadha. Baay'ee galatoomi. Atis galatoomi. Nuuf jiraadha. Ulfaadha jiraadha. Galatoomi. Egaa ni beektaarra gaaffii inni jira. Yoo deebistee yookaan si badhaasu eenyudha? Daashin. Itoophiyaa keessatti qaama namaa hir'isuudhaaf kan mirga qabu eenyudha? Seexana. Waraana keessatti namoonni homaa hin beekne tasa yoo luka isaanii dhaban luka isaanii sana kan isaaniif deebisu eenyudha? Iyyasuus. Maalidha kan jedhu rageenyirraa? Waatii maalidha? Faltii. Watwaata jechuun maal jechuudha? Ahaa, irra deddeebi'ee kan haasa'u. Qaxalee! Qaaci maalidha? Xuuxudha kaa. Daqqaan maalidha? Daqqaan? Duuka bu'oota. Duuka buutota? Madaallii jechuun mee maal jechuudha? Dhangala'ee jechuudha. Kutaan maalidha? Kutame. Leenjisuu noo leenjisuu. Leenjii jechuun fardi yeroo leenji'u. Qaxalee! Fardi ni leenji'a. Harka walitti rukutaa. Maali? Rookii eegalte asumatti. Sa'aatii ijoollee geenyirra gaaffii bilbilaa. Harmee. Ookoo. Sitti himuu? Kan garaa malee kan maqaa? Kan garaa malee kan maqaa? Daash. Daash.
kan garaa malee kan maqaa yoom nu dhibe jedhee waraabessi. Yoom dhibe jedhee waraabessi deebiisa sirriidha. Kurriftuu jechuun maal jechuudha? Bohaartii. Eessatti argama? Yoo deebiste sin affeera. Eessatti argama? Bishooftuu. Bishooftuu! Dabra Zayit Bishooftuu Kurriftuu Weeter Paarkitti si'i haadha kee dabalataan nama biraa tokko taatanii akka bohaartaniif bilisaan affeeramtaniittu. Baankiin Daashin ammoo gaaffii sana waan deebisteef badhaasa qarshii 2,000 siif kenneera. Isa kana ammoo seenaa mootii Atsee Teediroos fakkiidhaan fakkeessee ijoolleedhaaf qopheesseera jedhaa Mahammad Salmaan kunoo qabi. Na harkaa fuudhikaa. Inni kun immoo kan ijoollee qaxalee sartifikeetii galataatii doonkii tuubiirraa siif laattameera. Baruu waltajjii addunyaa irratti maqaa biyya isaanii kabajaan kan dhoofsisan, ogummaa calaqqisuun kan nuuf ifan, dawaa jaalalaatiin du'a irraa kan baraaran, madaa ishee fayyisanii, diina ishee salphisanii, gaafa rakkoo birmatanii, tokko ta'uun gamtaa uumanii, rakkoo keessaa kan ishee baasan, bakka kuftees kan ishee kaasan, biyya guddattee fi sirritti badhaate kan ishee godhan, ijoollee qaxaleen kunoo jaboo fi ciccimoon. Kanaaf ilaalchi keenya badaan akka isaan hin faalle, hamaa fi waan gadheen akka isaaniif hin malle, hundi keenya beeknee hamaarraa isaan eegnee akka isaan guddisu jedheen dhaamsa koo dabarsuu barbaadaa. Galatooma.